Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waan gaaffii natti ta'e tokko isin gaafadha. Hundumti keessanuu laayik sheer godhuun hin raaffatina. Warroonni isiniif wanni jedhee immoo akkanaaf deebistan warroonni isiniif galee akkanaaf deebistan abdiin qaba, garuu sheerii godhuun hin raaffatina. Polis gaafadhaa tonaaf deebisaan siniin jechuu jaaladha. Asumaani maalinni yoo jettani koodiin kiyya samoona naa dhufee tureeyyu akkuma isin beeksisee ture jechuudha. Har'as immoo maqaa kiyyaan koodiin akkuma agartan ashagamaa jira. Asirraatti guuttadhee jira agartani. Kanarraatti guutee jira. Akkuma miila san sin agarsiise jechuudha. Kanarraatti guuttadhee jira jechuudha. Kanaafi kun immoo ashagamaadha. Engaddaan fide guyyaa kamisaa kaleessan fide jechuudha. Kanaaf kaleessa galgalaayyuu viidiyoo laayivii seenadhee na didee har'as immoo motorkiin hin hojjetu akka waliigalaatti yeroo naa hojjetetti hin gadhiisa jedhee yaaduma viidiyoo hojjechaa jira. Piliis hundumti keessanuu laayik sheer godhuun hin raaffatina. Maaliif akka ta'e hin beeku. Ammas poostaan naaf ergamee jira lammaffaani. Banee laallee jechuudha. Haga ammaatitti akkuma agartani shagamee jira. Shagamee jira. Sababiin poostaa kanatti argeesi birrii kaffaltaan poostaa torbee darbee kanaayyuu sababa saniif dawwaa waan naadaaf walaniif isa kaffaluu dhaqee achumaanii akka galee natti himani. Tokkoffaa wanni shakkee jiru maqaa kiyyatirra jira. Lammaffaa immoo obboleettii yebboonni shoo bira naaf gaa lakkoofsa ishii ammaaf hin qabu. Bilbila kiyya mucaa wayii naala fudhatee gadeeyyuu biraa jiriini. Buutumiin achirra jira. Teelegiraamiin achirra jira. Iimoon illee achirra jira. Ani amma lakkoofsa nama kamiitiyyuu hin qabu jechuudha. Iimoo ta'ee teelegiraamii ta'ee waan ittiin nama gaafadhu hin qabu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hojjechuu dirqame yoo isiniif naaf seene ammuma tana sheer godha. Kanaaf boonee shoo biraan naagaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliif yoo jettani yeroo tokko boonee shoodhaaf kenneefi jira koodii kiyya jechuudha poostaa. Kanaaf jennaan ishiin immoo naa dhufeeraa jetteerti. Koodii sana erga poostaa ishii jijjiirra baafattee kan ishii sanatti jijjiirrattee jirti. Ishiidha ammoo seenee jira. Na dura ishiidhaaf dhufee guuttattee jirti. Kun amma odoo isaa ta'e maanna'u maqaan kun maquma kiyyaala. Sinitti mul'ata yoo ta'e jechuudha. Almaas Tasfaayee Tufaa jedha. Akkuma kan duraanii guutetti jira jechuudha. Kanarra haga ammaa banee laallee siniin jedhee jira. Kanaafi kunis immoo akkasuma jira. Ani kanarraa guutee jira la. Kanarraa guutee jira. Kun immoo yoo dhuguma yookaan immoo hamboonee san ta'e maqaa kiyyaan maaliif dhufuu danda'a? Bakka shakkii keessaan gal. Nama biraatiifis immoo ani hin kennine boonee shoowudha malee hin kennine. Ishiin immoo na dura guuttattee jirti akkuma siniin jedhe. Odoo ta'e kuni maqaa kiyya ta'uu hin qabu. Almaas Tasfaayee Tufaan anan ani guuttadhe. Kanaafi kana ta'uu hin qabu jedhee yaada. Maqaa abbaa sanii ta'a malee. Yoo poostaanis duwwaa lamaan kan kiyya san ta'ee raate maqaan kun kan koo hin ta'a jedhee yaadu. Dammoo warri beektanii ifaa kanaa gootanii asumaan kabajaan isin gaafadha naaf hin galle haga ammaatitti banee ilaalle isiniin jedhee jira. Koomentii keessan irratti banee ilaala. Yoo waan namaa ta'es banee ilaaluu na shakkisiisee jira. Garuu waan an biraa waraqanni keessa jiraatee mitila. Kaanumaa koodumaa wanniiti jechuudha. Isinii galee kanaafi lakkoo waan an biraa keessa jiraatee yookaan immoo poostaa waan an biraa na ergeetii miti. Lakkoofsi gara gadaanu kanatti agartanis immoo gara gadaanu kanatti agartan macarrashaa irratti agartani kan kanaatiif kan kanaa addaani lakkoofsi isaatis. Garuu kan keessaa immoo akkuma beekamu ani banee ilaalle isiniin jedhee jira. Kanaafi dhiifamu wajjin hundumti keessanuu sheer godhuun na gargaara. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kinootii waraqaan lama na harka ga'ee jira. Yaa naaf hin galle tokkooyyuu giddiidhaan namaa dhufa waan ta'eef kan koommoo lama akkamitti akka dhufuu danda'e naaf hin galle. Kanaafuu warri isiniif galee warroonni beektanoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa.
haga guyyaa sammata guddaatti bilbila kiyya argachuu hin dandeenye. Warroon bilbila kiyya immoo isaasitti argadhe ijoollee baay'een beeka waan ta'eef keessan sin dubbisuu hin danda'a. Kanaaf hundumti keessanoo sheer godhaatu koomentii jalatti naaf barreessa. Okay? Galatoomaan siniin jedha naaf seene ammuma tana sheer godhaa akkuma agartaniin isinis sheer godhuun irraa fatinaa turtii gaarii bakka jirtanitti rabbi sinaa eeguu siniin jedha kabajamaa.